Rakkini lammii koo marrumaan na nyaatee halkanii fi guyyaa garaan na gubatee ani nin dubbadhaa namni yoo hubate. Gurraa fi jaamitii dhagaa qalbiin kan dubbachuu deemnu waa'ee ijoollee sanii mannidhaa Saawudii nummiina jettanii dargaggoota keenya hin finne jettanii. Arrabni hooqullee waa nama madeessu osoo dhugaan jiru hansoban odeessu warri jecha kiyya kana na dhageessu warra waa'ee lammii keenyaa san dhageessu. Haalumti zabanaa kun garaa na nyaata warri mana hidhaa alkarra faalaata irriba maal qaba gubaadhaan maraata. Maaloo yaa lammii koo mee waliif dirmadhaa lammii iyyaa jiru dafaa qaqqabadhaa osoo lubbuun jiruu wajjiniin dhaabadhaa. Kuni ajaa'iba gudii maaliif duuti lubbuun hin hojjetin badii. Maadhuma ilmi namaa maaliif cannaqamaa osoo lubbuun jiruu maaliif woxalama. Silaa isa du'e eenyusa gaafataa isa lubbuun jiru maalumaaf dagata. Maala yaa mootummaa baay'ee si jaallannaa rakkoo keenya furiisi waliin dhaabanna. Hunduu of jijjiiruuf biyya isaarraa bahee biyya ormaa keessatti akka hin taane tahee mana hidhaa Suuditti namaa gadi tahe. Ani ofii iyya lafseen jira waanan ofii arge hunda ibseen jira shabaabni Itoophiyaa hundi hidhaa jira. Haadhalmaan sadii ifaatu dhumaa jira kana maalan himaa hundu argaa jira garaa kiyya keessa waan baay'eetu jira walaloon kiyyallee dhuma galee jira dhiifa manaa godhaa balleessaa koo mara assalaamu alaikum jedhe dhaabeen jira.